Gaafa Dookter Abiyyi filatamu eenyutu rafee dubartoonni Oromoo raftaniitu laata yoo as keessa jiraattan an karaa gootti hin rafne. Dookter Abiyyi yoo filatame Oromoodha. Ijoolleen keenya du'a jalaa ooltii laata jenne. Du'a baraaramtii laata jenne. Afaan meeshaa jalaa baatii laata jenneetu Dookter Abiyyi akka inni filatamu eeguu isaati. Foddaa televezyiinii jala bulle. Filatamee bee maaliif fuula isaa nurraa galagashee Oromoo miniinne? Maaliif nurraa galagala inni gaanoo hormatee nuti meeshaa nutti galagashate ijoollee keenya nu jalaa fixa. Erga waan Oromoodha jedhee ol ba'eef ani isinii dhaabbadheera erga jedhee maaliif ijoolleen keenya umurii waggaa 12 maaliif nu jalaa duuti? Waraana isaanii warra gubbasii gadi nutti erga yoo ta'e waliin makanii nutti ergaa jiru. Wanti waliin isaanii hin beekamne makalaakaa jedhee komaandii poostii jedhee waliin makee nutti ergaa. Warra afaan isaanii hin beekne warra gurri isaanii jecha keenya hin dhageenye achi gadi nutti erga gubbasaa'e maaliif ijoollee keenya nu jalatti fitu? Ijoolleen keenya tokko hamminaan wanta hiriira ba'anii qaban kashalabbees miti, saamtuus miti, hattuus miti. Ijoollee bilisummaaf qabsoofnu qabna nu. Ijoollee bilisummaaf qabsooftu, ijoollee mirga isheef qabsooftu, ijoollee mirga uummata Oromoof qabsooftu deenyee qabna malee kashalabbeef hattuu deenyee hin qabnu nu dubartoonni Oromoo. Kanaafiyyuu makalaakaa jedhee gubbasii gadi nutti gadi fe'u ijoollee keenyarraa saadhaabu. Ijoollee keenya warra bosona keessa jiranirraas haadhamu. Ijoolleen keenya warri bosona keessa jiranii gadamee keessa keenya keessaa warra ba'anidha. Warra nuun jeessa gadiif torbee lama garaatti baannee nu keessaa baanti bosona keessa jira malee ergifama biyya ormaatii dhufanii bosona keessa hin jiran.